Akkam jirtu hordoftoota toora kanaa kutaa kana keessatti akkamitti hyperlinkii peejii tokko irratti hojjechuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalaa jirra. So peejii tokko gara peejii biraatti akkamitti deemamu kutaa sattaanutti ilaallaa. Amma garuu peejiima tokko keessa dookumentii nuun qabnu baay'ee dheeraa yoo ta'e iskroolii baay'ee barbaada yoo ta'e asii xullee kallattumaan bakka sanatti peejii keenya irratti akka nu geessu akkamiin taasisna jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti amma peejii kanarra weelkaam kan jedhu jira. Gootuu Hacaaluudha. So amma akkuma argitan waan Hacaaluu asirra hin jiru. So yoon Gootuu Hacaaluu jedhe bakka description Hacaaluu jiru sanatti nu geessaa jechuudha. Mi'a ilaallu irratti eegan cuqaasee. Hacaaluu argan jedheen amma akkuma argitanii peejii kanarra ofiisaan scroll down godhee bakka kana fidee lafa jechi Hacaaluu jedhu nuu fidee jechuudha ofiisaan. So amma kana scroll gochuun nu barbaachisu jechuudha. So kun maal jedhama hyperlink within a page jedhama jechuudha. So wantoota akkasii akkamiin gochuu dandeenya isa jedhu practically jalqabaa kaasnee hojjennaa jechuudha. So inni kun isa amma ani isinitti agarsiisedha. Qabatamaadhaan immoo amma haaraa kaafnee ilaallaa jechuudha. Kana delete gochuuf hin deema waan ta'eef. So I'm deleting this one. So folderii click take jedhuun qabaasitti new file hin jedha. So warri haaraa reefu viidiyoo kana ilaaltan duubatti deebi'aa ilaala. So we are using the VS Code. So new file hin jira asitti peejii jalqabaa waan ta'eef index.html jechuutti hin jira. So egan akkas jedheeti asitti amma html koodiin barreessaa jechuudha. So strateejii kanaan dura ilaallanii jira. Karaa salphaadhaan eeguu barreessinu tempileetii ofiisaan akka nuuf viidiyoo barbaanne haala salphaadhaan html jenna html5 kan jedhu asirra keenye tempileetii isaa nuumaa jechaadha erga nuun intarrii turne. So isa booda wantoota barbaannu as gidduutti daballaa jechuudha. Sanirraan kanaaf wanti biraan wanti haaraa nuti goonu hin jiru jechuudha. So kan amma jennee hojjechuudhaa fi saamma hojjennee dabarree asitti heading 1 yoo mata duree jechuudha. Headingiin asirratti H1 jedheen just welcome to click take with Addisa kan jedhu asitti dabalee isa booda peejii biraa booda bakka intiniitii qabaachuu dandeenya ta'a. Dhumarratti kan itti dabalu Hacaaluu kan jettu sanii so maybe AH riif jedheen ishee itti dabaluu dandeenya haala salphaadha yeroo barreessinu kallattumaan AH yookaan A yoo xunne siinuu barreessa booda itti daballa wanna kana eessa deemna fakkeenyaaf Hacaaluu jechuu dandeenya isa kana lafa inni itti nu geessu jechaadha ID waan ta'eef haashii fuulduratti daballa so gara Hacaaluu geessi. Abbreviation fayyadamuu dandeessu booda so amma gaa mata duree biraa asitti amma waa'ee introduction wanna biraa ta'uu danda'a waan barreessuuf deemu so maybe H4 fayyadameen let say introduction jedheen just dummy wanna ta'e asitti generate godha ofuma random data jechaadha barreeffama random afaan French dhaan kan jiru generate gochuu dandeenya lorem jedheen text akkana naam uumuudha wanta biraan qabu jecha 3 kan qabu automatically naaf akka nu uumuu fi wanni biraan hin jiru amma save gooni raan gooni yoo ilaalle wanna kan arguu dandeenya open with live server yeroo darbe waa'ee live server ilaalle rarran deebi'u so akkuma ilaaltan amma kanan hojjedhe jechuudha mammaatti so maal qaba welcome to click take with Gaaddisaadha gara Hacaaluu geessi introduction dha kana sana automatically jecha generate godheedha jechuudha afaan French dhaan so lorem jettanii barreessitanii wordii meeqa akka barbaadanitti automatically generate godha so ammani waa'ee description Hacaaluu dhuma kanarra galchuuf hin jedha so sammu koodiidhaan daballaa jechuudha so asuma kanarra dhufeen asitti headingi tokko dabalee ni gaama maybe we say H4 or H3 I can simply say H3 then let me type Hacaaluu Hundeessaa so asitti gaama description waa'ee Hacaaluu paragraph irra barbaadannee fidannu asirra jira already website BBC irraan copy godhaara copy so paragraph san asitti barreesse so as keessatti gaasa jalqabaa walitti dhuudhaaf maal gochuun irra jira ID kennuuf irra jira maaliif ID isaadhaan walitti dhawanna ta'eef so ID is equal to in gubbaatti sila Hacaaluudhaan barreesse waan ta'eef Hacaaluun jedha jechuudha maqaa asitti barreessuu fi kan gubbaarra jiru tokko ta'uu qaba jechuudha kana wajjiniin so nami kana guutuu qaas dhufa jechuudha gara ID kanaa dhufa waan ta'eef so kaayyoon keenyas link within a page jechuudha wanna ta'eef bifa salphaan kun nu dalaguu danda'a jechuudha so save in jedhee automatically live server wanna fayyadamaa jiruu fi refresh gochuun amma barbaachisu jechuudha gara website sana yoo deeme automatically
nan argadha waan ta'eef jechuudha. So amma akkuma argitan umarratti maal qabna Hacaaluu Hundeessaa inni jedhu ofiisaan page refreshiin barbaadu maaliif live serverii fayyadamaa irraa waan ta'eef jechuudha. So asitti gaamma gara Hacaaluu yoo hin jedhi kallattumaan nageessuu qabanneera. So akkuma argitan Hacaaluu kan jettu ofiisheen ol dhuftee jechuudha. Amma immoo as waa keenya home jennee gara gubbaatti akka nu deebisu gochuu dandeenya jechuudha. So isa gochuudhaaf immoo asittis waan biraa dabaluu qabna jechuudha. Go back to home kan jettu dalaguudhaaf href yookaan a barreessinee asitti I may say this one hash go back jedheen duubatti booda deebi'ee creating godha id kana. So go home yookaan home jechuu dandeenya salphuma. Home yoon jedhee teellaatti akka nu deebisu jechuudha. So home yoon tuqe ola deebi'uudha amma kaayyoon keenya as akka dhufudha wanna ta'eefi kanaafi id kennuun irra jira jechuudha. Introduction bira akka dhufu id is equal to asitti gara isa kana akka dhufuun barbaada waan ta'eefi I need to say here home. Achitti id ittiin daballeena. Let me check. So yeah, I already did that. So hash is there. So when the user click on go back, it will automatically redirect him to the introduction page. So you can see how much it is easy to implement the hyperlink within a page. So may highlight deemne. So page refreshing barbaachisu dira. So asirratti ammani gara Hacaaluu geessi kun tuqu kallattumaan gara Hacaaluu na geessi asiimmoo home kan jedhu kun tuqu moo la deebisuu qaba jechuudha. So already since we are within the same page, it's not showing anything. Maybe page ichi baay'ee guddaadha yoo ta'e automatically gara sanatti nu fudhata jechuudha. So this is a way to establish a hyperlink within a page. So kutaa itti irratti immoo peejota akkamitti walitti hina sattaan irratti immoo cascading style sheet ilaalla sabooda foormii akkamitti akka dalagnu ilaalla. So amma dhumaatti nu wajjin tura warri reefu seentan video kana subscribe godha, share godha, hiriyoota keessan biraan ga'a. Ammasittuu nagaan tura isiniin jenna.